booda jechuudha. Erga piroofaayilii kanatti cufattanii asirratti security and privacy argattu irratti ni cufaftu. Sana booda xiqqoo akkanatti ol harkisuudhaan call jedha. Iddoo call jedhu kanatti ni cufaftu. Sana booda asirratti jechuudha akkuma agartan who can call me jedha. Eenyutu akkasiniif bilbiluu danda'u akka mallattoo gaafiitti yookiin ammoo akka gaafiitti dhiyeessaa jechuudha. Everyone jedha. My contact is custom nobody jedha. Everyone kanarra yoo jiraate keessan jechuu yeroo jalqabaaf seentaniif jechuudha. Akkuma kanatti everyone kanarratti argamaa jechuudha. Everyone irra yeroo jirutti jechuudha namni kamuu isiniif bilbiluu danda'a. My contacts ammoo nama qunnamtii waliin qabdan yookiin ammoo waliin hariiroo qabdan kaastamii nobody fakkeenyaaf amma kanneen hunda keessaa akka namni isiniif bilbille waan barbaadaniif jechuudha kamirratti guuttattu nobody kanarratti guuttattu jechuudha. Haala kanatti nobody